Ashamaar kafuunee kabajamtoota daawwattoota keenyaa kanneen biyya alaa fi biyya keessa teessanii daawwattan marti keessan nageenyi keenya kabajaa bakka jirtan maratti isin qaqqabu jecha amma oduuwwan sa'aatii kanaa isinitti himnaati. Oduuwwan sa'aatii kanaa kan isinitti himu immoo ani Beenyaa Shiramuuti. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee maatii lammiilee naannoo Addabaabayii Jarmanitti balaa lolaan lubbuu dhabaniif deeggarsa garaagaraa taasise. Qibxata darbe magaalaa Finfinnee naannoo Addabaabayii Jarman giddu gala leenjii guddinaa tumsaa yookaan mooraa seminaarii Makkaana Yesuus keessatti balaa lolaa mudatee tureen lubbuun namoota 8 darbuun kan yaadatamudha. Jilli itti aantu kantiibaa magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebeen durfamu iddoo mana jireenyaa maatii namoota lubbuun darbanitti argamuun jajjabeessaniiru. Bulchiinsi magaalichaa maatii miidhamtootaaf birrii miliyoona 1.3 deeggarsa taasiseera. Kutaan magaalaa Nifaas Silkilaaftos birrii 100,000 deeggarsa taasiseera. Koomishiniin hooggansa sodaa balaa magaalaa Finfinnees lammiilee balaa lolaan miidhaman 650 ta'aniif birrii miliyoona 1.5 ol akaakuu fi maallaqaan deeggarsa taasiseera. Bulchiinsi magaalichaa qaamolee kanneeniif deeggarsa itti fufiinsa qabu kan taasisu ta'uu aadde Adaanech ibsaniiru. Walitti hidhaminsa waldaalee hojii gamtaa oomishitootaa fi waldaalee shamantoota hojii gamtaa gidduu jiru haala itti cimsuun danda'amu irratti hojjechaa jiraachuu ejensii waldaa hojii gamtaa federaalaa beeksise. Ejensiin hojii waldaa gamtaa federaalaa sadarkaa hojii yuuniyonotaa akka biyyaatti jiran irratti argaman magaalaa Adaamaatti qorataa jira. Kaayyoon waltajjichaas walitti hidhaminsa waldaalee hojii gamtaa oomishitootaa fi waldaalee shamantoota hojii gamtaa gidduu jiru cimsuun sababa tokko malee daballi qaala'insa gatii taasifamu hir'isuuf kan qophaa'e ta'uunis himameera. Waltajjii kana irratti Daarektarri olaanaa ejensii waldaa hojii gamtaa federaalaa obbo Usmaan Sururuu fi ministeerri qonnaa obbo Umar Huseen dabalatee hooggantoonni olaanoo federaalaa fi naannolee irratti argamaniiru. Daarektarri olaanaa ejensii waldaa hojii gamtaa federaalaa obbo Usmaan walitti hidhaminsa kallattii waldaalee hojii gamtaa oomishitootaa fi waldaalee shamantoota hojii gamtaa gidduu jiru haala itti cimsuun danda'amu irratti hojjetamaa jiraachuu himaniiru. Kun immoo bittaa fi gurgurtaa oomishaalee qonnaa irratti taasifamuuf bu'aa guddaa qabas jedhan. Walitti hidhaminsa uumamu keessatti qaala'insa gatii ol ka'ee gadi buusuu keessatti ga'ee olaanaa qabas jedhaniiru. Bulchiinsi magaalaa Adaamaa bara baajataa waggaa xumurameen galii birrii biliyoona 2 ol walitti qabu beeksise. Bulchiinsi magaalaa Adaamaa bara baajataa waggaa xumurameen galii birrii biliyoona 2 fi miliyoona 100 fi miliyoona 79 fi 298 walitti qabu beekseera. Galichi bara baajataa waggaa darbee waliin yoo wal bira qabamee ilaalamu birrii miliyoona 400 fi miliyoona 31 fi 800 fi 54 caalmaa qabaachuunis himameera. Kanumaan walitti qabinsa gibiraa magaalichaa ammayyeessu fi madda galii babal'isuun galii idilee fi manneen qopheessaa irratti hojiin hojjetame bu'aan jajjabeessaan argamuu isaa kantiibaan magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee himaniiru. Galii guddisuun guddina biyyaaf qofa osoo hin taane bu'uuraalee misoomaa guutuuf illee ga'ee olaanaa qabaachuunis himameera. Oduu keenya biyya alaatiin iyyata pirezidaantiin Keeniyaa Uhuru Keeniyaataan heera mootummaa biyyattii jijjiiruuf galfatanii turan abbootiin seeraa biyyattii kuffisan. Abbootiin seeraa mana murtii jibbaata Keeniyaa murtee kanaan dura manni murtii gadi aanaa akka mootummaan heera biyyattii irratti jijjiirama guddaa taasisuuf karoorfatee dhorkuun piroojeektichaan heeraa fi seera maleessa ittiin jedhee amma innis murteedhuma ol fakkaatu deeggare. Piroojeektiin maqaa kaka'umsa ijaarsa riqichawwanii jedhu kunneen kan pirezidaantii biyyattii Uhuru Keeniyaataa fi michuu siyaasaa isaanii Riyaal Odingaan durfamu kunis jijjiirama kanaa fi kanneen biroollee taasisuuf kan karoorfatee ture. Jijjiiramoota piroojeektii kanaan yaadaman keessaa tokko aangoo ministeera muummee biyyattii keessatti eegaluu kan haammatudha. Keewwatawwan Keeniyaa 47 baajata olaanaa ramaduun akka sagantaalee misoomaa gaggeessan gochuu, miseensonni kaabinee harka caalaan bakka bu'oota biyyaa ta'an gochuu fi namoota malaammaltummaa saaxilaniif qabeenyaa deebifame kamuu keessaa 5% akka argatan gochuu fa'i of keessatti kan haammatu ture. Haa ta'u malee murteen jimaata kaleessaa manni murtii jibbaata biyyattiin dabarfame kunis ittaana pirezidaantii Wiiliyaam Ruutoon kan piroojeekticha cimsee mormaa tures akka injifannootti ilaalameera. Murteen kunis filannoon pirezidaantii ittaanu geggeeffamuu waggaan tokko wayitaafutti kan dabarfamedha. Filannoo pirezidaantummaa biyyattiitti bara dhufu geggeeffamu keessattis ministeer Odingaa fi Ruutoon dorgomtoota cimaa ta'uu jedhamee eegamaa jira jechuun BBCtu gabaase.
Ugandaan eeyyama waldaalee siivikii 50 olii dhorkite. Ugandaan eeyyama dhaabbilee miti mootummaa 50 ol dhorkuun ishee dhaga'ame. Waldaaleen siivikii dhorkamanis seeraa fi hojimaata mootummaan baase hojiirra oolchuu dhabuun jedhameera. Dhaabbileen kunneen yeroo hojiitti waliigalan xumurarra darbee adeemsa galmee barbaachisu eeguun qaamolee eeyyama hojii laatan irraa eeyyama argachuu dhabuu isaaniis ibsameera. Hojjettoonni dhaabbilee kunneenii 100,000 lakkaa'amanis rakkoof saaxilamoo ta'uunis ibsameera. Maddi keenya Aljaziiraadha. Oduu ispoortiitiin gareen biyyaalessa Itoophiyaa gulaalli waancaa addunyaa marsaa jalqabaa bara 2022 Kuwaataaritti geggeeffamu hagayya 28 bara 2013 ni taphata. Xaaliyaanonni ramaddii 7 jalatti Gaanaa, Zimbaabuwee fi Afrikaa Kibbaa waliin ramadamuun kan yaadatamudha. Gulaalli ramaddii marsaa jalqabaa Gaanaa waliin Ankaaraatti hagayya 28 bara 2013 yoo taphatu tapha deebii istaadiyoomii magaalaa Baardaaritti qaammee 2 bara 2013 ni taphata jedhameera. Gareen biyyaalessa Itoophiyaa leenjisaa Ubetuu Abaatee leenjii Adaamaatti qophii taasisaa jiras jedhameera. Garichi tapha gulaalli waancaa addunyaa dura taphoota michoomaa 2 kan geggeessu ta'uu ragaan federeeshinii kubbaa miilaa Itoophiyaa irraa argame ni mul'isa. Tapha michooma jalqabaa garee biyyaalessa Saraaliyoon waliin hagayya 20 bara 2013 yoo taphatu, tapha lammaffaa garee biyyaalessa Ugaandaa waliin hagayya 23 bara 2013 ni taphata jedhameera. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduuwwan gaggabaaboo sa'aatii kanaaf qabannee turre kan hangammaa turanii walitti isinitti himuun kan isin faana turan Beenyaa Shiramuutii qophiileen FIB TV hafan itti fufuutii daawwadhaa. Olmaa gaarii.